Ammasii taatee haaraa ta'e tokkotu ta'e jechuudha. Itoophiyaa keessatti tokko yoo raajeffannee tokkotu ta'a. Dacheen kun jechuudha waanuma gurra namaatti tolu homaa hin qabdu jechuudha. Wantoonni ta'aa jiranis immoo gara waaqayyootti akka deebinuudha jechuudha kan isaan nu taasisanii. Kanaaf ilaallee sodaachuu hin qabnu. Nagaan waaqayyoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii nagaadha isiniin jedha. Rabbiin galannaa ta'u. Isinis nagaa akka taatan abdiin qaba isiniin jedha. Hammallee lafa jirtanumatti nagaan rabbii si wajjin haa ta'u isiniin jedha. Nagaan ba'a, nagaan gala, nagaan rafaa, nagaanis ka'aa isiniin jedha. Nagaa kan namaaf kennu waaqayyoodha malee dacheen kun iyyuu nama baachuu hin dandeessu jechuudha. Kinoo ibidda taateti ibidda ol tufti isiniin jedha. Barruun uumaa keenyatu nu baata jechuudha. Yeroo hundumayyuu ammas kan inni ta'aa jiru Itoophiyaa keessatti naannoo Affaar keessatti dhugaa rabbii baay'ee tokko nama ajaa'iba jechuudha. Lafti akkamittiin akka inni abidda urgu jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf yeroo bokkaan garmalee roobe jechuudha. Ganna keessatti hin beektu jechuudha. Namoonni hundumtuu namoonni sagalee koo afaan koo kana dhagaa jirtan jechuudha. Roobni yeroo baay'ee roobu ganna jechuudha. Bishaantu akkasitti hurka jechuudha. Isumayyuu akkanatti otoo hin taane lafa keessa yeroo urku argina jechuudha. Amma immoo jechuudha haala kanaan ibiddi yeroo lafa keessa hurku namoonni baay'een illee naannoo hurki kun itti ta'u jechuudha gadhiisanii baqachaa akka jiranii social media gurguddaan dabarsaa jira isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf baay'ee tokko nama ajaa'iba isiniin jedha. Kunis immoo dheekkamsa waaqayyooti jechuudha kan inni agarsiisu. Ilmi namaa jechuudha har'a lubbuu waaqayyo nama keessa kaa'ee ofiisaatiin wali keessaa kan inni baasaa oolu jechuudha. Waaqayyo biyya lafaa kanarratti gaafa nama uumu nama hundumaafiyyuu jechuudha akkaataa inni itti jiraatu duraan durseetu qopheesseef jechaadha. Maaliif waaqayyo nama otoo hin uumin dura jechuudha duraan dursee wanta nama barbaachisu lafa kana uume samaayii kana uume irratti illee jechuudha biqiltoonni illee biqilanii namoota sooruu akka danda'anitti jechuudha kan inni dacheef samii kana uume xumuree jechuudha waan nama barbaachisu hunduma isaayyuu xumuree erga xumureen booddee nama biyya lafaa kana irratti uume nama kanas immoo uume akka namni kun horii hin baay'anne gochuu danda'a jechuudha waaqayyo otoo fedhaaf jaalala isaatiin yookiis immoo otoo jechuudha biyyi lafaarraa kun nama hanqata ta'e jechuudha. Garuu waaqayyo waan nu barbaachisu hunduma keenya wajjin nu uume jechuudha. Dhalli namaa immoo biyyuma lafaa kana waanuma irratti hin hafne jechuudha. Yeroodhaan booda gallakkiseetu deema jechuudha. Biyyi amma biyyee irratti wal jibbu garuu immoo deebi'ee kan nama nyaatu biyyeedhuma sanadha jechuudha. Biyyee irratti wal ajjeesan biyyee irratti dhiiga walii dhangalaasan sana hin nyaanna jedhanii jechuudha. Maaliif biyyeedhumaaf nyaatanii deebi'anii ta'u wal nyaatu jechuudha. Kanaaf waaqayyo jechuudha wanta godhe kamittiyuu eenyuyyuu jechuudha darbee akka itti darbeetu balleessu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf kuni dhugaa dubbachuuf dheekkamsa waaqayyootis hin jedha. Waaqayyo immoo ittiin nu balleessuuf otoo hin taane namoonni afan jechuudha ittiin gara isaatitti akka deebi'anii dhafisin hin jedha. Dhalli namaatis immoo ofiisaa beeketoo jechuudha yaada qalbii isaa jijjiirratee gara uumaa isaatitti deebi'ee uumaa isaatiin illee araara hin kadhatu jechuudha. Akkuma itti fufetti gidiraa fi ammeenya isaa itti fufee walii isaa irratti hojjeta jechuudha. Waaqayyoon gaddisiisu uumaa keenya gaddisiisu jechuun walii keenya irratti ammeenya yaadu walii keenya fi gaarummaa yaaduu dadhabuudha jechuudha obboloota koo. Kanaaf wanti guyyaa guyyaadhaan dhageenyu gurra keenyafillee kan hin tolle ija namaatti illee kan hin tolle ba'anii yeroo itti galuu dadhabanidha. Ilmoon namaa walirratti kan raawwatu akkasuma immoo balaan garagaraa sochiin garagaraa sochiin lafaa jechuudha kirkirri akkasuma jechuudha ibiddi ofiidhuma isaatiin ka'uudhaan kallattii adda addaatiin jechuudha yeroo har'aa kana keessatti lubbuun namaa addunyaa kanarra kan darbaa ooltu isiniin jedha. Kanaan wanti nuti goonu yoo jiraate kuni waaqayyo biraa dhufe waan ta'eef harka namaatis miti kan godhe waan ta'eef waaqayyo immoo wanta godhetti hin komatamu yoo umayyuu irra jiru yaada keenya jijjiirannee jechuudha. Wanta waaqayyo nurraa jibbu wanta uumaan keenya nurraa jibbu ammeenya kamirraayyuu jechuudha. Hamma waaqayyo nu gargaaree gara isaatti deebinee araaran akka kadhannu rabbiin isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha yeroo hundumayyuu jechuudha yaada keenya qajeelchuu akka danda'u akka amantaa keessanittiin rabbiin kadhadhaa isiniin jedha. Dheekkamsi kun biyya keenyarraa akka dhaabatu biyya keenya keessatti immoo baay'uma tokko baay'ate isiniin jedha. Naannoon immoo
ta'iin kun itti ta'ee Itoophiyaa keessa jechuudha naannoo Affaarii uummanni illee naannoo sana gadi lakkisanii baqachaa akka jiranidha jechuudha kan dubbatamaa jiru. Akkuma beekamu jechuudha yeroo duraanii tokko illee sochiin lafaa ta'uudhaan namoonni hedduun dhumanii jechuudha yeroo itti dooniyaa yookiis immoo sharaa itti xaxanii to'i. Namoota jechuudha lafa qotanii lafa sana keessaa itti yaasanii hamma argame jechuudha amma argame tokko qotanii keessa yaasanii namoota illee itti awwaala kan turan jechuudha reeffa namaa biyyoo keessa yookaan immoo lafa keessa gadi qotanii jechuudha. Kun dheekkamsa waaqayyooti isiniin jedha obboloota koo. Dheekkamsa waaqayyoo kana jalaa ooluudhaaf immoo yaadaaf qalbii keenya guutuudhaan waan hammeenyarraa ija keenya kaasnee gara uumaa keenyatti adeebinu uumaan keenya akka bannu hin godhu isiniin jedha. Akka bannu kan godhu seexana qofaadha. Kanaaf waan hamaas gaafa hojjennu hojii seexanaa hojjechuu kaayyoo seexanaa galmaan ga'uudha waan ta'eef dheekkamsa waaqayyoo jalaa akka oollu isiniin jedha. Waaqayyo immoo jechuudha achi dheekkame taananii bokkaadhuma inni roobuyyuu abidda ta'uu danda'a isiniin jedha obboloota koo. Inni yoo barbaade biyya irratti iyyuu jechuudha fattee naquu danda'a yoo barbaade hin jiraan itti naquu danda'a kallattii adda addaatiin jechuudha waaqayyo gaafa dheekkamu dheekkamsa kasaa jalaa kana immoo jalaa ooluudhaaf gara isaatti deebinee qalbii keenya ajajjarrannu isiniin jedha. Kanuma isiniin biraan ga'uu dhufe isiniin jedha yaanni dogoggoraa jechuudha. As keessatti kanan kaase yoo jiraate dhiifama isiniin jedha. Kana immoo dabarsee taatii ta'uu isinitti himuun koo akka isin sodaattaniif otoo hin taane guutumaan guututti uumaa keessanitti akka sittanii uumaa keessa wajjin hariiroo gaarii fi hariiroo walitti dhiyeenya qabu akka godhattaniif isiniin jedha obboloota koo. Qabeenyi hin darbaa waan hundumtiyyuu hin darbaa yoo fayyaan jiraate yoo nagaan jiraate keessa jiraattama. Kanaaf jabaadhaa isiniin jedha lafa jirtanitti laphee keessan keessatti kallattii kamiiniyyuu amantii kamiyyuu qabaadhatoo gara uumaa keessan amantaa keessanitti jabaadhaa isiniin jedha. Maatii keessaniif illee kadhadhaa gola keessa jiraattan illee isaan hasin jaalatan hasin jibban iyyuu sin gaarummaa yaada fi isiniin jedha. Dachee kanarraa sa'atii kanaan booddee maal akka taanu hin beeknu sababa ta'eef waan gaarii qofa jechuudha sammuu keenya keessatti yaaduu qabna isiniin jedha. Sammuu waan gaarii yaadu yeroo hundumayyuu gammachuu qaba isiniin jedha. Namni immoo wanta facaase jechuudha yeroo hundumayyuu kan inni galfachuu danda'u. Warra hammeenya nurra facaasanis hundumayyuu jechuudha waan gaariidhaan isaaniif deebisuu qabna. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay baay.